afni ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota seenaa ani nagaa koodha isinirree bakka jirtanitti nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u seenaan keessan ayyaana irraa dhuftee jirti ayyaanirree ayyaana gaarii ture video darbee video isinii gallakkiseen ture akkaataan ayyaanatti dabarse እና ayyaanni bareeda ture seenaan keessan haaluma bareedaadhaan dabarsite ammas immoo hoduu haaraa isinitti ma hoduu faana seenaa keessan qalloo keessan gurraatti keessan nacaaqibaa keessan subscribe like gochuu hin dagatina nafaana tura oduu haaraan isinitti odeessa gocha madaame na dhaggeeffadha egaa akkasuufi keenya dachaafachaa hoduu bareeda walitti odeessinaa akkasumas immoo wantoota adda addaa gochuma jara kana waanuma mana kana waanuma biyya kana waanuma biyya ormaa gocha babbareedu walitti aansina walitti odeessina suufii kiyya dachaafachaan jira suufii kiyyas na ilaala na eebbisa mashallah jecha suufii 11 fi 15 qaba waan ta'eef seena keessan haadha suufii like subscribe gochuu hin dagatina please commenti fana balle na barreessa ila haa ta'u siya intaane sisin barreessa commenti dhuma minno maasa kan katatatan na waan mata isa ta'u waaw jedha bakka jaja nama jaja bakka ani bakka njiru anatu beeka waan ta'eef isin na jaja waan mata ko waan mantane won gadi dhise waaw seena barchi tankiri jedha bakka mindannaw na maali sinin jechuudha fani nama axanakaruun ያስፈልጋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ nama አስጠናገራ nama jajjabeessa ijoollee keenya maal taatani qoy nama jajjabeessa man nama jajjabeessati intini jedhaati bakka seenaa jabaadhu boru bakka guddaa ga'uu dandeessa YouTuber ta'uu dandeessa bakka guddaa ga'uu dandeessa ati nama hojiiti tankirii barchi jedha maaliif ana isa yoo rakkina meeqa keessa ton jiru ko akkuma teetta siin walitti qoqollofee isinitti ergaa sin garuu subscribe like nan gootan warroonni like subscribe nan gootan galatooma eebbifama harki keessan nagaa argatu harka kanarratti mucaa baaddaa warri subscribe like na gootan jechuudha warroonni immoo ganaa dhuftan hordoftoonni seenaa warroonni ganaa haaraa dhalachaa jirtanis immoo nagaan kootta gara biyya lafaatti biyyi lafaa gara keenya kanatti widdiidha jechaa jiru garuu nagaan koottatti seenaa keessan like subscribe godha kanarratti aansee hoduu babbareedan isinitti odeessaa gocha jarri kun nama godhan jarri kun on isin jedhu maqaa isaanii won na dhukkuba kanaafiyyu meesin like subscribe na godha animmoo ijoollee waan keessa jiran ko yoo odeeffatan garaan duwwaatti nama afagaraani waan hundayyuu ni baata waan ta'eef garaatti baannee as baanee isinitti kokkolfaa isinitti sesseeqa waa isinitti dabarsina har'ayyuu jaritti mana jirtu dhafan sagalee ko kaffi godhee akkanatti isinitti taasa gaafa jaritti mana jirtu garuu ukkaammameetti ni akkan ukkaamamee akkuma ukkaamameetti akkasumatti oolee bula kanaafiyyu isin seenaa keessa like godha waan hundaafiyyuu jechuudha like godha subscribe godha share godha comment barreessa video kiyya takkiti jala commentiin takkan jirtu shuhede ani eenyudhaaf anan taara siniif miti kanaafiyyuu sinii akkas godha waa hundaafiyyuu jechuudha waan hundaafiyyuu neeti tiyyatu waa ajaa'ibaa naan jedhe kale ijoollee oduu haaraa isinitti odeessa waa ajaa'ibaa naan jette waan ajaa'ibaa kun maalidha seenaa koo yoo biyya deemtu koorreetti hin dabaltu kwaashin koo anatti dabale maqaa kiyya na waamteeti amma yoo kontiraata keefitti gara biyyaa yoo deemtu deebiteen dhuftaa ammuma natti mee jette silaa naganaa waggaa meeqan na afa maaf akkashin jarjarte ishiitu beeka achinani inshallah an beekamu garuu maafi akkas jettee maaf gaaffii kana na gaafattee jedhee gaafadhee deebisee jechuudha yoo ati dhaggeeffadhaa gurra keessan hin ugaa waaqa kana baay'ee tokko ajaa'iba bar waan isaan sammuu keessatti yaadanii bar yoo ati amma deemtee too biyya deemtee kan hin dhufne ta'ee sarratanyaan jala qopheeffadhaa jette sarratanyaan jala qopheeffadhaa yoo ati deemte kan hin deebine ta'e ammuma natti mee jette waan jetteef qabda jedheetiin anis qoymee waan hundaafiyyuu ganaadha waan ta'eef itti ilaalla jedheen achi maallaan jette seetan deebistee jechuudha yoo ati amma kan deemtu ta'e jette yoo ati deemte kan hin deebine ta'e gaafa ati yoo ati galgala deemtu ani gaafuma ati ganama deemtu achuma sarratanyaan akka dhuftu wal jala sin dabarsaa jette si gara biyyaatti ergeen ishiimmoo gara kiyyaatti fidaa jette achumaan nani maaf akkas gootaa maaliif qixxeedhuma otoo nanas jiru maaf hin finne akkan siif barsiisa
akkan siif barsiisu utumana nas jiru ati maaf iffinne akkasi wayyaan jedheen kaan isuma garaa kiyyaa isuma qulqullina kiyyaatti odeessa ijoollee akkas naan jette ishiin immoo jechuudha. Yoo ati atoo jirtuun fiduu yoo na hati deemtee achi deemtee yoo ati galgala kan deemtu ta'e galgaluma sana ishiinis riippoortitti namicha heegdee sana gaggeessu jechuudha. Inni achumaan si gaggeesse achumaan ishii sana immoo fidee dhufaa jette mana qulqulluutti dhufti rabbii faa galatu. Inna maaf akkas jettee jedhee niin gaafadhe ani immoo maaf akkas jettee jedhee gaafadhee irra deebi'ee jechuudha. Tokkoffaa amala isa kan keetii isaa ati gaaris taatee yartuus taatee amala kiyya kan ofii kiyyaa fudhattee bahuu qabdi malee amala sarratanyaati anamma mana kana keessatti yookiin xuruu ta'uu dandeessa yookiin maxifoo ta'uu dandeessa amala sana fudhattee bahuu hin dandeessu hin qabdu jette. Lammataan immoo intarneetii tana ijoollee ilaalaa jechuudha. Intarneetii tana innaan dhufu biiroodha jechuudha. Yeroon dhufu sa'aatii tokko qofatu sii kennama. Sa'aatii tokko itti fayyadamtee deebista gara manaatti. Magaalaa meeqan janajjaneen harka kootti galfadhe. Harka kootti galfadhe amma yoon ba'u suudheen baabbu'an yoon galu suudheen gala. Garuu mana keessatti naan eeyyamu. Mana keessa laa yoon ala ba'u ijoollee faana biyyuma nama jiru kana keessa yoon zor jedhu fudhadheen deema jechuudhaan chaarjii guute. Amma ishiin chaarjii ishiitu muratuttinna. Isa akka geegizee duraa sanattan kennaafi jette sa'aatii takka. Ammas biratti yoo dhufte ati itti himta waan ta'eefi gizee hunda akka kilaasii ishii taa'u barbaaddi jette. Na galgala fuudhee dhufeetiniin yeroo rafuu ga'ee ishiidhaaf deebisa. Ila hojiirra hooleetiniin ganaa immoo kilaasii kiyyaa immoo sa'aatii tokko sa'aatii lama sitti fayyadameen asii gadee deebisaa fi jechuudha niiti. Ani fooqii meeqaffaarran jira fooqii meeqaffaatti asii gadee deebisa. Mee isinitti dhaga'amu. Sammuun isaanii akkatti yaadu isaan daqiiqa tokko silkii isaaniirraa fagaatanii maal akka ta'an nuti maatii keenya haadha abbaa keenyarraa fagaannee intarneetii sa'aatii takkitti fayyadamuu jechuun amma ulfaatu laala. Isinitti haa mul'atu. Kanaaf kana intarneetii akka ishiin nan gaafan ishiin uftuma jinuunedha ta'ee maatii ishiin barbaaddu ta'ee ishiin haadha ishiitti sa'aatii 24 otoo aanan dhukkubotoon akkanatti intinii coccobsu ishiin haadha ishii bira guyyaa meeqa deemti. Torbee keessa guyyaa meeqa jechuudha. Innaa sarratanyaan garuu sa'aatii takka kennamaaf intarneetii ilaaluudhaaf isinitti dhaga'amu jechuudha. Ani gana ji'a meeqan na'afa waggaa meeqan na'afa iyyuudha. Isa gana boruutiif isa gana ji'a meeqatiif har'a yaaddi jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo gaarii maal jedhee isinitti baay'ee tokko na aarseesii nan tanattanii beektu nan tanattanii jaala bakka isaan bakka hojii isaanii nuti akka maatii hin qabne akka haadha hin qabne akka fira hin qabne akka lammii hin qabne akka nama hin dubbifne akkasitti nu laalanii ofii isaaniitti garuu sa'aatii daqiiqa takka silkii isaaniirraa fagaachuun daqiiqa takka maatii isaaniirraa fagaachuun ammatti ulfaatu. Nuti immoo dhakaa gurraacha yoo gurraachoonne saadhuma keessa baane yoo gurraachoofne sabbaadhuma keessa baane yoo diimannes akkasuma. Kanaaf ofii ishiitiif yaaddee ani sarratanyaa walirratti otoo hin taane wal jalan isin dabarsaa jette. Kanaaf obboloota koo bakka jirtanitti amtuun isin hin argin gaariin isin hin darbin. Silaa jarri hojjedhuu malee dadhabdeen hin jiru ka'ii malee ciisiin hin jiru dhaabbadhuun hin jiru dhaabbadhuu malee taa'iin hin jiru nooriin hin jiru basgeeriin hin jiru waan ta'eef hin beekna. Kana garuu anaan waan na tanattaniifan isinitti mee seena keessan like subscribe gochuu hin dagatina. Baay'ee tokko isin jaaladha obboloota qaalii. Gara fuulduraatti immoo inshallah biyya keenya gallee wantoota babbareeda diraamaa adda addaa waanuma akkas babbareedu walii qoonna hamma garuu waanuma keessa keenya jiru futtaafannee walitti himanna. Amsa koodha oola bulaa dibana isinin jaalada.